Ammoo wanni kun nammaan sana sirkaal kaawuntiillee dabsachuu jirti maan jennaa agreefu yaanatti illaan namni agamma sanaallee ittum daramee gadum dhufuu jira. Dargaggeessa abbaan isaa loltoota raayyaa ittisa biyyaatiin dilbata darbe Moyyaaleetti ajjeefamee waan jedhu. Mormisha gubbaa qabanii iddoo bandaa'anii duraan keessa baasan. Waan inni balleessu tokkollee hin jiru. Ruwaandaatti bakakkaan waldaa amantootaa tokko irratti bu'ee namoota 16 ajjeesuu fi odeessaalee biroos qabanneerra. Keessummeessaa kan isin waliin turu Galaanaa Balaay akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Haleellaa raayyaan ittisa biyyaa guyyaa sanbataa jiraattota magaalaa Moyyaalee irratti dogongoraan bane jedheen namoonni 10 ajjeefamanii 12 ammoo miidhamanii jiru. Jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman ammoo daangaa qaxxaamuruun gara Keeniyaatti ce'aa jiru. Keeniyaattis hooggantoonni kaawuntii Marsabiit namoonni itti baqatan heddummachuu isaaniitiin humna keenyaa ol ta'eeraa jechaa jiru. Waa'illi keenya Eliyaas Mulugeetaa kaawuntii Marsabiititti hoogganaa siivil sarviisii kan ta'an Abba Millichaa Boruu fi jiraattota Moyyaalee daangaa qaxxaamuruun Keeniyaa galan dubbisuun gabaasa qindeesse qaba. Anammaan tan Moyyaal jira. Laftan namni Itoophiyaa baqatee Moyyaalee baqatee ittiin gadhuuf nam guddaa tarm jira. Lakkoomsi isaanii akka dansaa argachuutti hin jirra. Ammaan tana warra Reed Cross tummiinee dhaabbachuu jirani. Abba Mallicha lakkoofsa namootaa hammaan tana argachuu hin dandeenya jedhan malee kantiibaa magaalaa Moyyaalee gama Itoophiyaa Obbo Aschaaloo Yohaannis gama isaaniitiin namoonni haga 50 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii eeruun kanneen keessaas daangaa cehuun Keeniyaa kan galan jiraachuus BBC'tti himaniiru. Deeggarsa akkamii kennaafii akka jiranis Abba Mallichaan gaafannee nyaata dhiyeessuun gargaarsa taasisaa akka jiran nutti himaniiru. Namoota gara Keeniyaa baqatanii galan dubbifne keessaas simannaan isaaniif taasifamaa jiru gaarii ta'uu nutti himaniiru. Wargeen baafatee ijoollee aannan kennaa loon qaqqalaa fi karaa kanni gargaarsa argatuun jedhee amma maqaa taata isaanii guuruu jiran taata isaanii gaazexeessaallee baritti dhufuu jirti loon qalanii fi gargar baasanii iddoo bisaan jedhan bisaan nuu kennanii dhufuu jirra walitti qabuu jiran hammin nama jirullee gabbaasu jiranii amma kinni karaa qabatee akka inni gargaara. Haa ta'u malee lakkoofsa namootaa as cehaa jiraniin wal qabatee humna kaawuntii keenyaa oli jedhu Abba Mallicha. Ammoo wanni kun nammaan sana sirkaal kaawuntiillee dabsachuu jirti maan jennaa agreefu yaanatti illaan namni agamma sanaallee ittum daramee gadum dhufuu jira. Kanaafiyyuu waan kana dadhabbii arguu jirra innetti reefu diiram kan korteennes warra Reed Cross warri UNHCR illeen diiram kana guyyaa kana indegeen dhufanii warra allaala waan kayya dadhabne nurra fuudha inni. Namoonni biroo nuti dubbifne ammoo deeggarsi isaanii kennamaa jiru gahaa akka hin taane dubbatu. Gargaarsi nu argannellee gaamiti anatti silagam kiyyaatti gargaarsa odoo akka sagalee nuu kennanii maanii odoo jedhin iyyuu akka addunyaan iyyuu akka badisan nu gartee nu dhageetti beekan sila akkas fedhaa yoo amma maatii qabna maatiin durii gar warqeen hojja dirra aanam tokko lam taate maatiin sun nu argatti sagalee guyyaatti marru lama odoo taate nu argatti amma waan sun iyyuu argachuutti hin jirru beek sun callaalirra maatiin guddanurra guddaamte har'aayyuu waan taawwallaa jirra. Namoota kanaanis haga yoomitti as turtuu gara Itoophiyaatti yoom deebitu jennees gaafannee turre. Agoo namoota namni sun amma bitachuu seeraan dhiyeessanii mingistiin waasinnetiin keessan kan jedhin gannoo kennuu deebinu waan jedhu ammatti hin qabne. Deebinee dubbannellee ganaa tokko namaa qarqaraafin irratti fudhatan waan jedhu maal innaa kumaan bosteedhanii waan dubara didaa jiru maal bostiin nu barbaachisu mirgi keessa arbamuu jechaa jirra qabeenya kennu saamuu jiranii jechaa jirra walqixxummaan nu fidanii jechaa jirra akka walqixxummaan dhufee mootummaa Gama Itoophiyaatiin deeggarsi taasifamu maal fakkaata jennees Abba Mallichaan gaafanne isaanis haga yoonaa wanta argine hin jiru jedhan. Warrilleen korkee jirraa itti wanni guddoo walaasofni hin jiru ammoo jaarrolee aga 2-3 arm gad dhufte jaarsi abbaan gadaalleen kee jiru arma akkam baasee laalte nama xiqqaa tokko laalte naga fuutettiin korrachi qabna ittiin dachaate wanni gargaarsa dhibii gara gamsuniiti homaa dhufe dhibii hin jiru. Gabaasa Eliyaas Mulugeetaa dhageenye. Dhimuma balaa Moyyaaleen wal qabateen namoota sanbata darbe dhukaasa humnootni raayyaa ittisa biyyaa lammiilee nagaa magaalittii irratti bananiin ajjeefaman keessaa maanguddoon waggaa 55 ni argamu. Maatii maanguddoo kanaa Waahillikoo Baqqalaa Tomaa bilbilaan dubbisee gabaasa kanatti aanu qopheesseera.
Manguddoo umurii ganna 55 fi abbaa ijoollee 6 kan ta'an obbo Kaanuu Kancooroo namoota loltoonni raayyaa ittisa biyyaa odeeffannoo dogoggoraatiin sanbata darbe rasaasaan ajjeesan 10 keessaa nama tokko. Ilmi isaanii Mahammud Kaanoo wayitan bilbilaan dubbise abbaan isaa ollaa ama jiraatanitti shaayii dhugaa osoo jiranii loltoonni bakka taa'u ol ka'ee jedhaniini rasaasa lamaan dhahanii ajjeesanii naan jedhe. Ol ka'eedhanii ol ka'ennaan sabataan qabuun kan hafuuji mormisa gubbaa qabanii iddoo bandaanii duraan keessa baasan. Waan inni balleessu kollee hin jiru nama balleessu kollee nu jiru waan balleessanidha. Nama balleessu kollee nu jiru kan waan nafsite. Hojiin isaanii maal ture? Hojiin isaanii waan akka loonisa hojja. Iyyoo loon nagaagan dillaala wayii. Magaaluma Mooyyalee keessa jiraatan akkuma dhalatan immoo. Magaaluma Mooyyalee keessa jiraata. Magaaluma Mooyyalee gandi shaabarree keessa dhugaam eeriyaan saajjid shaabarree gatte. Ollaa bulee kuluu akka fuuldurmanii. Hospitaala Mooyyaaleetti ogeessa fayyaa kan ta'e Booruu Boroojo ilma obboleessa obbo Kanuuti. Osoon nama rasaasaan dhahame kutaa imerjensii guutee jiru wal'aanaa jiru reeffi obboleessa abbaa kiyyaa natti dhufee jedha. Imerjensii keejin hedduu bakka nama hedduu fidan bakka kaan kan dhufee akkasuma hedduu jira maalii bakka sammuu irratti kan wareeree bakka baay'ee nama bakka madaa'ee waan jedhu hedduu otoo yaalaa jiru yeroo jedhu obboleessa abbaa kiyyaa reeffisaa fidanii argachuutti jechaadha hospitaalaatti. Irri fadhee akka malee gaddee bakka wanni kun hin jiru maali akkamitti rukutanii jedhee gaafadhu dhaabbadhu jedhanii harka inni isaa harka ol kaase ammas fuudhanii rukutanii jiran. Eessa rukutamee bakka kam dha'an? Bakka agoode kana. Agoode jechuun laphee inni jiraame laphee fi hulaa lubbuu kana jechaadha. Bakka lamaan rukutame. Obbo Kaanuun nama akkamiiti maaliif dha'aman jettee yaadda? Nama maanguddoodha nama waggaa umriin isaanii 55 akkas ta'u nama waan siyaasaas beekee uummatni deemee hizba kan inni ofeente bakka inni nama waan addunyaa ka biyyaa kana beekumsi biyya kanas keessa seenee wanni heduu miti nama nagaati. Nama haadhi suni deebistee namni sunitti himachuun baay'ee ulfaata waan ta'eef addunyaan qaamii sila barbaachisaa ta'e sila waan kan nu qoratee sagartuu tokko nu dhaqqabee barbaadna maatiin ammoo tasgabbaa'anii jiran ammoo sabrumaa jiran. Baqqalaa Toomaatu maatii obbo Kaanoo Konchooroo dubbise. Amma immoo odeessaalee addunyaa gaggabaabsee nutti himuuf Biraanuu Gammachuu asitti argama. Biraanuu sila odeessaalee Afrikaa hedduun si harkatti argee ture isa kamiin eegalta? Tole galatoomii galaanaa ollaa keenya Somaaleerraan eegala. Manni maree Somaaliyaa waliigaltee wal mormisiisaa dhimma ulaa galaanaa Barbaraa Somaalilaand keessatti argamu kuffise. Ulaa kana akka to'atanii fi aangawoonni Somaalilaand akka biyya of dandeesse tokkoof ilaaluun ofuma isaanii kubbaaniyaa Dubaayitti argamu tokkoo fi mootummaa Itoophiyaaf waliigaltee kennuun isaanii ni yaadatama. Tokkummaa fi heera biyya ishee ni deega jechuunis Somaaliin akka mormitee irraan deebi'ee oduu kana tokkummaa fi heera biyya ishee diigaa jechuun Somaalilaand waliigalteen kun akka haqamuufis liigii Arabaa gaafatteetti. Bakakkaa waldaa amantaa Adventistii biyya Ruwaandaatti argamu tokko rukkuteen yoo xiqqate namoonni 16 akka du'an aangawaan biyya sanaa tokko himan. Akka kantiibaan magaalaa balaan kun itti qaqqabe Adgbees Francis jedhutti namoonni hedduun battalumatti yoo du'an 2 ammoo hospitaala erga ga'anii lubbuun isaanii darbe. Akka aangawaan kun dubbatanitti akeekkachiisa duraan ituu qabaatee ta'e balaan kun afuu danda'a kan jedhu ture. Ittisa bakakkaa osoo qabaatee balaan kun hin uumamu ture. Ammaan booda gamoowwan biroos sadarkaa isaanii hin eeggatan taanaan ni cufamu. Kana gochuufis itti gaafatamummaa sanaan fudhadha. Xiyyaara magaalaa gudditti Neepaal Kaatamandu keessatti kufee namoonni 50 ol du'uu akka hin oolle himamaa jira. Balaan kun kan qaqqabe yeroo xiyyaarri Baangilaadesh imaltoota 71 qabatee daandii gad dhiisee gubachuu eegalu ture. Poolisiin akka BBCtti himetti namoonni 31 battalumatti lubbuun isaanii yeroo darbu 9 ammoo hospitaala jiru. Kana malees guyyuma har'aa kana helikoophtarri tokko East River magaalaa New York keessatti kufee imaltoonni 5 lubbuun isaanii darbee paayileetiin garuu of kolee jira. State Secretary America Rex Tillerson hojii ariifachiisaadhaaf jedhamee White House-tti akka argamuu fi daawwannaa biyyoota Afrikaa taasisaa jiran addaan kutani. Daawwannaa isaanii Itoophiyaatti torban darbee jalqaban yeroo gara Keeniyaa, Chaadii fi Naajeeriyaatti imalan waan hedduu hojjechuuf karoorfatan haqaniiru.
Giriikitti abbaan qabeenyaa kubbaa miilaa PAOK Tesalonqee Ivan Savidis jedhamu abbaan murtii daqiiqaa dhumaarratti gooliin dhoowwateera jechuun shugguxxii hidhatanii dirree seenuun sodaachisuun murtiitti akka dhiyaatan gaafataman. FIFAn wanta mudate kana akka quba qabu dubbachaa dhimmichi akka seera waldaa kubbaa miilaa Giriikitti ilaalama jedheera. Itti aanaan ministeera aadaa fi ispoortii Giriik Giorgis Vasiladis gamasaatiin dhimmichi murtee cimaa barbaada jedhaniiru. Ayyee Biraanuu Gammachuu oduu nuun geesseef galatoom. Ayyee dhaggeeffattoota keenya amma immoo dubbiilee ijoo marii miidiyaa hawaasummaa ta'an yeroo ilaallu irra geenyerra Caalii Nagaasaatu nutti hima. Galatoomi Galaana dhimmoota miidiyaalee hawaasummaa keessumaa feesbuukii irratti haasa'amaa jiran keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa miseensa boordii Yuunivarsiitii Riift Vaalii ta'uun filatamuu isaaniiti. Xalahaan Dr. Mararaan miseensa boordii ta'uun itti filataman kunis dirree feesbuukii irra naanna'aa jira. Inni lammaffaan dhiyeessii boba'aa gara biyyaatti seenuu fi biyyattii keessattis kutaalee adda addaa keessa raabsamu yookaan tamsaasamu danquudhaan mootummaa irratti dhiibbaa gochuuf har'aa eegalee guyyoota 6 kan turu duulli eegalamuunsaa feesbuukii irrattis haasa'amaa jira. Kanumaan wal qabatees suuraaleen konkolaattotni Finfinnee keessatti boba'aa waraabbachuuf hiriiranii jiran kan jedhames fuula feesbuukii namoota tokko irratti mul'ateera. Inni biroon immoo sanbata darbe haleellaa jiraattota magaalaa Moyyaalee irratti raawwatameen lubbuu namoota darbee fi balaa qaqqabeen namoonni hedduun gadda itti dhagahamee fuula feesbuukii irratti ibsaa jiru akkasumas immoo gochaa kana balaaleffataa jiru. Kanuma wajjin wal qabatee immoo dilbata kaleessaa gara galgalaa Shaashamanneetti namni tokko ajjeefamuu miidiyaalee hawaasummaa irraa odeeffanneerra dargaggoo Haayiluu Biqilaa kaleessa Shaashamanneetti ajjeefame har'a nutis odeeffannoo kana qabannee bilbilaan maatii nama kanaa qunnamuuf yaaliin taasifnee hin milkoof. Mil'uun keenya miidiyaa hawaasummaa guyyaa har'aan ganuma Caalii Nagaasaa hedduu galatoome. Odeessa keenya ispoortiin ammoo taphoota Pirimeer Liigii Ingiliz torban darbeen Yuunaayitid irraa taphattoonni 3 Arsenaal irraa immoo taphattoonni 2 garee cimaa Pirimeer Liigii torban kana Gaarz Kruugziin filatamaniiru. Yaadataa Biraanuu odeessa kana bal'isee nutti hima. Garee cimaa torbee kanaatiin galchii eegaa irratti Piiter Cheek Arsenaal irraa yoo filatamu ittisa irratti ammoo Ashley Young fi Chris Smalling Manchester United irraa Matthew Lewton ammoo Burnley irraa filatamanii jiru. Young sochiin inni tapha Liverpool irratti mul'isee kan ajaa'ibaa ture. Fedhii kubbaa qabatee taphachuu qabuun cinatti Mohamed Salah gara itti socho'uu dhabsiisee ni ture. Chris Smalling ammoo haalli kubbaatti fashalchaa ture kan dinqisiifamu yeroo ta'u osoo inni jiraachuu baatee United gatii kaffaluu danda'a jedheera Crooks. Sarara gidduu irratti Kennedy Newcastle irraa Willian ammoo Chelsea irraa Henrik Mkhitaryan Arsenal irraa Riyad Mahrez akkasuma Leicester irraa filatamanii jiru. Mkhitaryan United yeroo turetti taphoota 22 irratti waan hojjete Arsenal erga galee booda taphoota 9 qofaatu itti fudhate. Galchii 2 lakkoofsisuun kubbaa 5 ammoo mijeessee kennuudhaan rikoordii ofii fooyyessee jira. Sarara fuulduraa irratti Marcus Rashford Manchester United irraa Jamie Vardy Leicester irraa akkasumas Ashley Barnes Burnley irraa filatamanii jiru. Kubbaa miilaatiin yeroo ilaalamu Rashford ijoollee miti. Mourinhonis kana hubachuu eegaluu qabu. Tapha akkasii irratti galchii 2 erga lakkoofsisee booda sa'aatii sanatti dirree keessaa baasuun carraa hatrikiitti hojjechuu danda'u maaliif irraa mulqu jechuudhaan kan dubbatu Crooks kubbaan Mahrez irraa dhuftee ajaa'iba taatus haalli Vardiin gara galchiitti itti geeddare ammoo hedduu dansaa turte jedheera. Gabaasa yaadataa Biraanuu qopheessee dhageenya dhaggeeffattoota keenya. Sagantaan keenya har'aaf qopheessine hanganuma. Odeessaalee har'a isiniin geenyee fi kanneen biroofis fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo akkasumas marsariitii keenya bbc.com/afaan oromoo mul'adha. Sagantaalee keenya dabareen isin biraan gahaa kan ture Angalaanaa Balaay waan nu wajjin jirtaniif BBC'n Afaan Oromoo irraa galanni keessan guddaadha.